Nabi, terfirad bisin Nabi, katakanlah kan main nanti main tadi, malah sinamu main, nanggal ni na, main kau nanggal ni na, main tadi. Ada no main, tapi tu 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 ada original tu dia tu, aku sini je lah, ini amala, Sinamar. Amen, amen ya Allahmu. Amen. Ya Rasulullah. Rumahnya perlu. Rumahnya baru. Aku apa idulingnya tu. Maria boleh ada tu, nak bodoh bodoh. Ye. Nampak dia ada, nanti apa banyak yang nume modi. Aha, akan dia apa sih? Boleh ada. Apa sih? Akan sih. Akan dia. Kalau sekarang kan dinter ya rasa itu. Hambade baza dara nage dela Mai kita rumah ada mesti yang ulfina. Balik rumah baik ni. Kita mana nampak dia kamu kita. Mana nu duratti le inumande debiya kana mana beta kristana kana amma mo mati yesa ngaba san beta moti yen be ka jalla dokko inni arga akkabe amma kuno waldamo wanjan ko jirachi debiya shakkina keessattume kanuma finture amma mo sambade baasu dadhabe lanje ujeetan ufe sambade amidi ari sambade safarto na kansana farto baraka isin rafatin ande farto kenna bunda amma zabalan bes kana dire ko kana tokko sinna dina bala ma buka za ko jawada 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 dullo singa batte badara sai bata sida shofa buka za ko male man fajede nandata be man karon saytina baka ila idrin kenyas taballi kenyas sambade kenyas ergasin aftani baredan juru homa wadna wat tolundur Maaluma fiyyuu manni galgalaa keenya. Suma boroosaa maqaa ta'eefi hina deddeebi'a. Har'ayyuu waan aan jedheetuma Desa di luar contoh, kalau apa ni cimde orang pun ada kisah kan luar yang terbahan wasa. Pakai di mana tadi dia pada sekolah di sekolah kan memutar omit di zeta. Ani mani ne semua tu di sebab ada wajib omit dekat tema. Ani mama ni semua sangat somi dani malu dani guya. Torban kisah guya me kamalo dani mana orang ni dan lebih kawan aku.
saatii afur sanni ta'uu deema yaadoo basaar manilaa ji'a keessatti guyyaa tokko lama nan dhaga. Ati seera biyya ati saamni kan hin dhufe. Maal iddoo qabataa? Ini kan kita nak aku semua ni buat dengan dia sama. Jadi mana ni pun nak lupa. Namoonni ijoollee. Mana nak bagi saya? Sobee. Sobee. Maal ati isin mana beera? Mana? Eeyyee. Ada. Maal kunoo faayida dhukkub jira. Ada mana pun tega. Maal? Wala ni. Woi. Otoo asoo. Gara mana orang tak ada dengar tadi. Boleh sako. Kalau Kalau ni kau kuat je, tu ya, jadi mahu ya kau dah tahu apa. Kau benda panjang apa begitu. Aduh ni. ada lebih mami bis. Isaan ko patalo ba jala ni wagi ni sani ko ni sing. Bagay Raja ko rin dito. Bisa pa ni kenya kapalan ni. Bagay na gamma mo ko yung madati yung abidari na pero mo siya kayo. Amma mo me kaya nila dami ma barfa ni yudi. Ada yang berfan ni. Agade roy. Okay. Ganado. Magara? Masih dah dua dia nan. Narrative sani. Sila man sa galawa. Ara si kanan na yan. Afura seenana. Afura na sa nurra. Keessuma yaa sababa. Guyyaa qulqullichi wareegama qulqullichi Goorgis guyyaan yaadannoo isaa godhamu. Goorgisiin seexana tasin rakkisu sin irraa Adila kasere ni walaadi kaabla ummatuma biyya kanaati akkamtu ijoollee nagaa keessanii nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Keessa mana waaqayyoo kanarra Namni gara qeetti deebina jennee. horiira hoolaa gamatti re'ee gamatti saa gamatti faffacaasee nufe maaloo nu ariifadha dafaa maaloo isin waanuma waa hin baasneef dhamaatu jiruuf jireenya isa biyya lafaa isa bu'aan qabu isa gatii hin qabne dhugaa isaaf dhamaatu lameen hanqaraa keessan annuguma laphee keessan cabsee naan mana waaqayyoo ganamaan faatanii dhuftanii seenu akkuma hojjaa keessa yaadii reefu ijoollee ko eshi baga waaqayyoo isin kakaasee yeroodhaan isin fide barnoota nutarra waliin barannu arrimee qaqanii Goorgisii keenya amala amanne dhumne ijoollee hime Goorgis jedhame Goorgis Giorgis maaliif beektu yeroo isin irra deddeebitanii Giorgis jettan seexanni mul'ata seexanni roqoma kanaafuu maqaa isaa irra deddeebi'aadhaa isin jedhishi sodaatidha ittiin qaala'ina Giorgis egaa irra gabaabsinee kan nuti waliin barannu wangeela Maatiyos meena duukaa jedha Wangeela Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 3 Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa naamusa fudhata yeroo sagalee Waaqayyoo gaaricharraa gara keessanitti gadi dhangala'u naamusaan dhaggeeffachuu qabdu. Gugumbuminaashi ati mana dhugaatii keessa taa'anii soodoo walitti odeessanii hojii wal biran qabinaasa kana sagalee Waaqayyoo gaafa lallabamu callisaa dhaggeeffadha. Laphee keessatti qabadha. Abalatti yaada. Tole. Wangeela Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 3 irratti maal jedha?
akka ijoollee yoo taatan malee tasuma gonkumaa mootummaa waaqayyootti hin galtanii. Gonkumaa taasaa na dhaggeeffadhaa isinis akka ijoollee akka mucooleen mataatanitti mootummaa waaqayyootti galtu. Tasa. Kana tumura abbasin baatu jeeknaasin mana waaqayyoon jeeknaas. Maqaa Joorjisiin dabala geenyaan eebbisaan kan sabalan eebbisna. Egaan ani isinitti hin dhedheeressu. Saatiin keenyas deemeera waan ta'eef mootummaa waaqayyootti galuu barbaaddu yoo taatan jireenya bara baraa sana dhaaluu barbaaddu yoo taatan kan waaqayyoo ta'uu barbaaddu yoo taatan seexan harkaa baatanii mootummaa isaa dhaaluu feetu yoo taatan hundumti keessan dhagaa gurra qabdu dhagaa. Mootummaa waaqayyootti galuu feetanii jennaan akka ijoollee ta'a. Akka ijoollee ta'a. Baroona langattan. Tas hingattan. Isinii galee egaa waaqayyoo abbaan keenya kan galatoomuuf kan qulqullaa'e nuuf haa ta'u. Ameen jedhaa kaa. Maal ameen jechuu sodaattu isin? Maal afaan isin qabdu? Sagalee keessanis hin naqxu. Egaan isa dhageessan immoo jittii guyyaa laalshiif ishee torban dhufus immoo sanbataan kottaa akkuma kana badasraa. Ina fina. Sanbataan dhufnee sanbatee immoo hin taane. Nagaadhaan gala. Yaa abbaa odeeffannoo nu gashitan. Gabbaatiin taphadhaadhanii iraan keenya odoo qoodee. Laki kau apa tadi? Shan, bantu tak Shan? Bantu tak Shan apa beran? Amma saatiin gahee waan ta'eef daqiiqaa sirrii qofa. Abang mana pada mana kan yang jenis dua. Sekarang berapa ini? Anak mana ada kan? Anu, minggu. Ada si jika gini kan mana? Jangan macam. Illa saya sudah baca apa? Kita kan ni buat mau ke dalam sana.
Kuno naanne sineet mechaale. Nyaanni fayyee. Saba seeduri yaadee. Seeduri. Bareeduudha gadi. Akka. Ani seeduri abbaa manaa laasa badhaati. Ada mishurra ada kai. Abang Fad, isa mo tumayo na lang. Emang miroko. Oduma kayo na tayo. Wala din. Baya ako. Mako din alatin ka na. Bali ko ne wala kasi yan. Wan to ko using gun. Tanu ni na tak goja. Bata. Ay. Manyo rikun. Inme bet he man. Tanta man ni goja. Motumbawa ni bata jadi mahal dana pamci ka. Motumbawa ni sin. Ijoollee taatanii mootummaa Arme jala. Ijoollee komaataatan. Nama takka ijoollee. Maafsat ni fete. Maafsat waaqayyoo cabakkeetti maal taatan? Isin taphaadhaan ni jennaan. Abachu. Isinuma ta'uu nu barsiise. Maaloo. Akkam akkam. Ijoollee ta'anii nu jennaan. Maal taatan? Ni jira. Afaanii beekumsa namaa ta'an isin miti kan dubbate jira. Nama kan biraa Isinuma. Akka ijoollee taatan malee mootummaa waaqaatti hin galtanii nu hin jenne moo? Kanaaf akkas ta'aa jirtu. Akkamitti biraa fudhee mootummaa waaqaa keessaas? Ijoollee ko baay'ee gadda baay'ee nama gaddisiistu. Isin ofumaa qaamaan gurguddattan malee. Abbaa sin baatu. Maal sharaa uffattanii baatan irra immoo fidaa. Daanyaan anaa? Fidaa. Daanyaan taatu garuu waan tokkoon isinitti hima ijoollee ko. Isin hundi keessaniyyuu ofumaa qaamaan gurguddattan. Ofumaa gogaan isin shushuntuure ofumaa jaarsa taatan. Ofumaa mataan harrii bukoo. Mootummaa waaqayyoon jiru laataa. Dhaggeeffadhaa. Abbaa bijigaana dhaggeeffadhaa isin arrabsaan jiru. Hojii keessantu baay'ee onnee kon rukute. Ijoolleen shifiiyyuus akkasii dhiistee mana waaqayyootti deebitee waaqayyoon faarfachuu. Waaqayyoon qaddasuu jalqabde. Isin ofumaa gurguddattan keessi keessan ijoollee. Taa'ame. Abbaa bijigaa ko ta'a. Na dhaggeeffadhaa amma qaceellootti. Isinitti hima. Tarii ittiin isin barsiisuuf waan kana isin hojjechiise waaqayyootu. Yeroo qalbii booddeetti deebitu. Akkuma ijoollummaa keessanii qalbituu isin arra'u. Waaqayyo. Ish waaqayyoo sodaadhaa. Fannoo isaa sodaadhaa isin dhaggeeffadhaa. Kanaaf isin qaamaan gurguddattan nama gurguddaa jaarsa jaartii taatan malee hafuuraan baay'ee ijoolleedha isin ammayyuu. Dubbiin sagalee waaqayyoo fakkeenyaan lallabama. Fakkeenyaan dubbatama. Yoo hubatan yoo warra beekan gaafatan malee hiika isaa hubachuun namatti cima. Kana jechuun maal jechuu dhattanii isa isin barsiise gaafachuu malee akkuma irra keessa isinitti lallabameen fudhattanii dhattanii ittiin baduun qabdanii. Akka mucoolii ta'a akka ijoollee yoo taatan malee mootummaa waaqayyootti hin galtan jechuun ijoollee ilaalaa. Amma yoo walitti bu'an amma waliif dhiisu qiimii garaa walii keessan kaa'atanii. Walitti hin hinaafanii. Inni kun maaf kanaan na caaleedhaniis tokkotti hin hinaafanii. Fakkeenya gurguddaa kaasuu dandeenya waan ijoollee. Sharrii garaa keessan keessaa balleessaa. Laphee keessan qulqulluu godhadhaa. Akkuma ijoollee akka mucoolii jenne malee
akka ijoollee ta'aa jennaan dhaqaa kuwaasii guddaa meedaa keessa fiigaa hin jirre. Abbaan qanii irraa isinii fadhiisu. Lammaffaatti hin deebiina. Kun safuudha. Waaqayyo isinitti gadda malee isinitti hin gammadu qaba. Maal akkamitti abbaan bashaakuu akkamitti kuwaasii taphata? Waaqayyo isinitti gammadu. Armootiinis keessa rukuu safuu. Hin qaanooftanii warri abbootii akkamitti armootii fiddanii dhuftan. Akkasiin seenee maammaree nu too nuun galle. Ammoo isinii galaan jiru? Nuu galle. Isinii galaa ramni? Nuu galle. Ishoo ammoo dabalee waaqayyo isiniif haa galchu. Egaan waaqayyo cubbamaa hin jibbu cubbuu jibba waan ta'eef cubbuu kana hojjennu jettanii waaqayyoon hin baqatinaa. Sabni koo barnoota waan dhabaniif hin badanii jedheera wangeela irratti. Barnoota waan dhabdaniif wanta isinii galuu dideef baddan. Amma immoo erga isinii galee hin deebitu waan taataniif isa hojjettan hunda isaa tokkoon isaa yaadadha. Eshi? Balleessaa keessatti mooyi? Isinis yeroo hundumaa afaanuma nuti dhageenyu kanaan akkuma kanaatti nu barsiisaa yeroo hundumaa dhageenya nu ta'u. Eshi. Hin dhageenyu isa kaan immoo. Ishi abbaa tola saafoo. Egaan hunduma isaan dhiisu ka. Qalbiin jijjiirrattu. Miti? Lammatan taphattan. Egaan waaqayyo cubbuu keessanitti isin haa hiiku. Ameen. Ka ol kaa. Ishoo abbaa tola saafoo. Nagaan galaan keessatti. Nagaan gara mana keessatti galaan. Ishoo.